Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu nagaa fayyaa jedha. Viidiyoo jabaa qabannee isin dhiyaanneerraa mana kanallee subscribe godhaati. Miilaan isin jedha. Mee viidiyoo ajaa'ibaa isin dhaggeeffachisee wal deebiin inshallah. Sheeka qara'ee ka'ee jallate. Sababa isaatti namni kumni torbaatamni lafarraa daguugame takkaan isinii. Namni dhaabbattee viidiyoo kana dhaggeeffattee hiriyaa keetiif sheer goote jal'ina duniyaa fi akhiraatti ittiin khasaartu rabbi najaasii haa baasu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namicha takkaa jira maqaan isaa Bal'aam bin Baa'uuraa jedhanii min kibaari ulamaa banii Israa'el. Jajjaboo ulamaa banii Israa'el qabdu keessaa nama tokko maqaan isaa Bal'aam jedhama. Namichi kun maqaa rabbii isa olaanaa beeka jedha Abdallaa bin Abbaas. Maqaa rabbii isa olaanaa gizee rabbiin ittiin kadhatame namaaf owwaatu san beeka jedha. Wakaana mujaaba da'wati nama du'aan isaa qeebalamudha jedha namichi kun. Baniin Israa'el yuqaddimuunahu fi shadaa'idi wal karb. Yeroo beelaa, yeroo hongee, yeroo dhukkuba adda addaa isa kana dura buufatanii du'aayi nu kadhadhu jennaan du'aayi kadhannaan rabbiin irraa kaasa jedha. Gaaf tokko Nabiyullaa Muusaan alayhi salaam waraana qopheeffate mootii tokkoo fi ummata kaafiraa tokko loluudhaaf jechuudha dhaqee ganda tokko qubate. Gandi Muusaan ittiin loluu dhaqe kuni ummata namicha kanaati, gosa namicha sheekicha kanaati. Amma gosti kun sheekicha kanatti dhufanii akki jedhaniin amantiin illee adda adda taanu nuti lammii tokkodha jedhaniin. Jaa Muusaa liyukhrijanaa min diyaarinaa. Muusaan nu ajjeesee gandaan yaasee ilmaan keenya jaartii keenya booji'uuf dhufe du'aayin kee qebalamaara du'aayitti nu kadhu jennaan dide boo nabiyyi rabbiitti du'aayi kadhaa jedhee dide. Gizee kana taraa sadiitti deebi'anii dadhabanii galanii mala baasanii karaa jaartii isaatti dhufan. Jaartiidhaaf hadiyyaa hedduu fidaniiti nu ababbali jennaan jaartiin hadiyyaa fudhattee dhaqii itti kadhu malee jettee ababbalte. Namni jaartiin ergitee du'an sodaatu jedhan sanaga. Achumaan rabbiin hin mari'adhaa du'aayi godhee jedhee ka'ee du'aayi kadhate istikaaraa gizee godhu manaama keessa isa dhorke. Diddee ajajje jaartiin gizee kana harree isaa fe'atee harree tokko qabaa gaara Muusaan fi waraanni jiru tachi bahee du'aa itti godhuudhaaf dhaqee gizeen achi qajeelu harreen ciifte. Dha'ee kaase. Hin ciifte. Dha'ee kaase. Sadaffaa ciifte. Dha'ee kaase. Dideechi deeme harreen akki jettee rabbiin harree dubbachiisee jedha. Way hakaa yaa Bal'aam. Halaakni siif haa ta'u yaa Bal'aam. Ayna tazhab eessan deemta eessan na rukutta. Malaayikaan na deebisuu jira nabiyyi rabbii abaaruu deemta jetteen jedha. Didee eegan manaa bahee jedhee harree dhooyinaan harreen deemte. Rabbiin manaamaanis isa dhorkee beeki. Harreedhaanis dubbachiisee isa dhorke. Ilmii rabbii irra tarkaanfachuu deeman mallee jechuudha. Gizee kana gizeen dhaqee ol bahee du'aayii eegalu du'aayiin ummata isaa irratti deebi'a. Yaa Rabbi Allahumma ahlik Muusaa jechuutti Allahumma ahlik qawmii jedha. Yaa Rabbi warma kiyya halaaki jedha. Muusaa halaaki jechuudha. Osoo dhaabbatee didee du'aayii kadhatu rabbiin arraba isaa akkuma inni arraba gabbaasee du'aayii kadhatutti arraba isaa qomarra gadi diriirse. Indala'a lisaanuhu alaa sadrihi. Qoma isaa irratti gad diriire jedha arrabni isaa. Subhaanallah ilaa qoma isaa gad dhufe. Famathaluhu kamathalil kalbi jee rabbiin. Fakkii saree isa goonee jedhe. Fakkii saree akka saree arraba baasee deema jechuudha. Saree yoo rukuttees yoo warraa dhorkitees yoo ajajjees yoo dhiistees badiisiin niistu arraba baasuun niistu akka kana ta'e jee namichi manaamaan isa dhorkine hin dide harree dubbachiifne isa dhorkine hin dide dideematti deeme akka saree isa goone jedhe. Gizee arrabni isaa gabba'uu argu faqaala kasirtu duniyaa wal akhiraa walam yabqa lii shay. Amma gaa duniyaas dhabe akhiraas dhabe homaa naa nafne mala tokkon isinii baasaanii khasaareeraa jedhe. Ummataan deebi'ee maal jedhaa dhalaa babbareechaatii meeshaatti kennaa uffatatti naqaa ilmaan keessan jaartii keessan obboleettii keessan baasaatii waraana Israa'elitti ergaa waraana Muusaatti ergaa jedhe. Baniin Israa'el dhalaa irraa naftu irratti dhumtii jedhe. Hattaa ijoollee keessan ajajaa yoggaa waraanni zinaa sinirra barbaade mijjeessaa fi hin didinaa jedhaa jedhee hintala isaa hundatti makee erge jedha. Gizee banii Israa'elitti akkas godhanii waraana Muusaatti asii achi as erganii waraanni Muusaa keessaa ajajaan dhaqee dhalaa bareeddu tokko qabeeti fudhatee Muusaatti dhufe jedhe. Yaa Muusaa adhunnuka annaka taquulu haadha haraam jedhe jedhe. Amma intala akkana bareeddu kana faa haraami jettaa bari yaa Muusaa. Jedhan jedha waraanni dhufe subhaanallah Muusaadhaaf.
Muusaan hanga danda'e ni dhorke hin didani. Waraanni hunduu gizee dhalaa kana argatu fudhatee zinaatti godhuu eegale. Rabbiin waraana Muusaa sanitti dhukkuba buusee namni 70,000 battalumatti dhukkuba xaa'uuniitiin dhume jedhe. Subhaanallahi al-azim. Shuf balaa namicha jallate makrii inni bala baaseen balaa isaatiin ofii salaakee nama salaakee. Namni 70,000 dhume jedhe battalumatti. Eegas booda namichi tokko dhufee gosa Muusaa keessa namicha jalqaba zinaa godhe san waraanee intala sanis waraanee ajjeesnaan dhukkubni sun uummatarraa ka'e jedhe. Rabbiin seenaa namicha kanaa quraana keessatti eeggoo dubba watlu alayhim naba alladhi aataynaahu aayaatinaa himiif yaada Muhammad namicha isa ilmii keenya kennaafin fassalaka minhaa keessaa buqa'ee keessaa bahee fa'atba'ahu shayxaanu shayxaanillee isa jala yaa'e jedhe imaama shayxaanaa ta'e fakkaana min algaawiina warra jallataarraa ta'e jedhe ولو شينا لرفعناه بها وصوفين نمتش كان علمي كن يفسنا تنول فونا ولكنه أخلد إلى الأرض جرو دنيا تقدم ما ليلة زينة الدنيا في دنيا بربا تقدم واتبع هواه ولبون صافيت جلدي من لبوسا هرد في جيلا شوف نمن لبوه في هرد في نيالا كما علمي ديسي لبوسا هرد في جيل كان في سهلاكني أبا ما يساقوني جيل Kanaaf namni ilmii qabu of eeggannoon barbaachisa. Fedhii lubbuu irraa goruun barbaachisa. Duniyaadhaan maallaqaan geeddarachuu dhabuun dirqama. Seenaan kun yeroo ammaatiin wal fakkaata jedheetiin isinii gabaase. Seenaa kana riyaa keessan ishee godha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatu. Haga viidiyoo biraatii wal deemati nagaan nu turaa isin jennaa. Massalaama.